Iccitii miseenjeriin kurnan qabu kun maali kan jedhu isinittan agarsiisaa jechuudha. Hunduu ga'ee mataa isaanii qabu, hojii mataa isaanii qabu jechuudha. Kanaaf hundasaa isinittan agarsiisaa haga dhumaana waliin tura. Warroonni gara YouTube koo haaraa dhuftan iddoo kanarratti subscribe godhaa mallattoo ishii kanaa ol kan jetturra godhaadha. Sanaa booda barnoonni ani gadhiisu asirratti guyyaa guyyaan isin bira gahaa jechuudha. Viidiyoolee haga hammaa barnoota haga ammaatti isin darbee argachuuf iddoo viidiyoo jettu kana yoo tuqxan jechuudha. Viidiyoolee hedduu jira seenaa irraa baradhaa wantoota gaaffii isinitti ta'e koomentii jalatti naa barreessaa isiniin jedha. Viidiyoo koo laayik gochuu hin dagatinaa omtoo isinitti hin irratu laayik godhaa isiniin jedha. Anaafillee jajjabina ta'a. Kanaaf dafee isinitti agarsiisa jechuudha. Aga dhumaana ordofaa akkasinii galuutti isinitti agarsiisa. Kanaaf gara barumsaatti isin dabarsa. Miseenjerii kana keessa jechuudha. Miseenji keessa seentu. Erga miseenjerii keessa seentanii jechuudha. Iddoo piroofilii keessanii kanarra xuuxxuu jechuudha. Gubbaa kanarraa achirra yoo xuuxxan haala kanaan isinii fidaa jechuudha. Kun hundi isaanii jechuudha faayidaa qabu, hojii mataa isaanii qabu jechuudha. Kanaaf tokko tokkoon isinitti agarsiisa. Dafee jechuudha na waliin tura. Iddoo kanarratti switch account kan jedhu kuni jechuudha. Miseenjerii biraa yoo qabaattan miseenjerii kana keessa log out gootanii miseenjerii biraa akkaawuntii biraa keessa seenuudhaaf isin fayyadaa jechuudha kuni. Deebisee drink mode kan jedhu kanarra yoo xuuxxan jechuudha. Kalarii yookiin immoo bifa mobaayilii keenya fuuldura adii kana jijjiiruuf jechuudha. Fakkeenyaaf on kan jedhu kana yoo goone akkasitti gurraacha'aa jechuudha. Kun amma gurraacha'uunsa kun ija keenyaaf illee bareedaadha jechuudha. Akka miidhama ija keenyarraan hin geenye. Kanaaf oo barbaadan siin gurraacha irra oo barbaadan immoo adii kanarratti deeffachuu dandeessu jechuudha. Kun isa kana amma yeroo tokko duubatti deebina. Erga duubatti deebina jechuudha messenger request kan jedhu kanarra yoo tuqxanii iddoo kanatti jechuudha faayidaa inni kun qabu. Miseenjerii warroota friendii walitti hin qabne jechuudha isinii. Fakkeenyaaf warroota haaddi keessan jala hin jirre azalatti barreeffamni isaan isinii barreessan asitti isinii dhufaa jechuudha. Kallachumaan miseenjerii keessatti isiniif hin dhufu akka nama friendii walitti qabdanii sana achiin isiniif hin dhufu asitti isinii dhufaa jechuudha. Kanaaf as keessa seentanii isin immoo laaltanii deebisuu fi dandeessu jechuudha. Warroota haaddi walitti hin qabne yookiin friendii walitti hin qabne miseenjerii isaanii asii isinii dhufaa jechuudha warroota isinii barreessanii. Kanaaf kun isa kana duubatti deebina yeroo tokko. Jala kanatti amma immoo jechuudha activity start kan jedhu kanarra yoo tuqxanii jala kanarra jechuudha. Kun immoo jechuudha wantini online messengerii dhofkachuuf jechuudha. Online messengerii dhofkachuu barbaadan mallattuma ishii kana as deebistuu jechuudha. Sanaa booda turn off gootu messengerii online keessan hin mul'atu jechuudha. Namni isin arguu hin danda'u. Isinillee kan namaa hin argitanii jechuudha. Kana inni kun isa kanaa jechuudha faayidaan isaa. Ammas duubatti deebina. Erga duubatti deebinee amma immoo jechuudha wantoonni as keessaa isin dhibanii jala kanatti jechuudha notification and sound kan jedhu kanarra yoo tuqxanii iddoo kanatti immoo jechuudha sagalee messengerii yeroo namni isiniif dawwalu jechuudha jijjiiruu fi jechuudha. Fakkeenyaaf asirra yoo tuqxan jechuudha xirrii jechuudha. Xirrii yeroo namni isiniif dawwalu messengerii qofa kan messengerii bichaa jechuudha. Ka barbaadan irra godhachuu dandeessu jechuudha as keessa. Kan isinitti tole irra godhachuu dandeessu. Baay'eetu jira jechuudha. Kana yeroo namni isiniif dawwalu xirrii isaa jijjiiruu dandeessu. Inni kun isa kana jechuudha faayidaan isaa. Ammas yeroo tokko duubatti deebina. Amma immoo jechuudha jala kanatti previous kan jedhu kuni achirra yoo tuqxan jechuudha. Kun immoo faayidaan isaa nama bilookii gootan tokko irraa kaasuudhaaf yookiin immoo nama bilook gootan azalatti walitti qabamee ta'a jechuudha. Iddoo kanarra jechuudha bilook kontaaktii kan jedhu kana yoo tuqxan nama sin bilook gootan azalatti walitti qabamee jira jechuudha. Namni sin bilook gootanii kanaaf azalaan illee irraa kaasuu dandeessu jechuudha. Ammas duubatti deebina. Erga duubatti deebinee iddoo kanatti jechuudha story kan jedhu kun ni jira jechuudha. Jala kana story kan jedhu kanarra yoo tuqxanii fakkeenyaaf publikii kanarra yoo gootan warroota namni aaddi keessan jalan jirre followii keessan jalan jirre eenyuyyuu story keessan arguu danda'a jechuudha. Iddoo kanarratti publikii irra yoo gootan akkuma argitan namni kamiyyuu arguu danda'a. Deebisee immoo sheeriin illee story keessanitti banamaa jechuudha. Yoommoo friend only kan jedhu kanarra yoo gootan jechuudha
warroota friendii walitti qabdan addi keessan jala jiran qofa arguu danda'a. Deebisee immoo sheerii gochuullee hin danda'amu jechuudha. Istoorii keessan namni sheerii isiniif hin godhu. Yoo public irra godhattan qofa kan namni sheerii isinii godhu. Kanaaf isin kan barbaadan irra godhachuu dandeessu. Yoo barbaadan namni addi keessan jalaa qofti akka arguuf as jala yoommoo hundi yoo argattan public irraa yoommoo nan tokko yoo hin argin ana qofa wottan iddoo customer jedhu kanarra gootu jechuudha. Kanaaf isin kan barbaadan irra godhachuu dandeessu. Kanaaf duubatti deebitu. Jala kanatti iddoo point account contacts kan jedhu kun ni jira jechuudha. Achirra yoo tuqxanii iddoo kanatti jechuudha lakkoofsota mana lakkoofsa isin qabattanii jirtan jechuudha. Nama kamiyyuu bulaa keessan maatii keessan haa ta'u yoo akka carraa isin jalaa bade jechuudha karaa mana lakkoofsaa keessaa as keessaa argattu jechuudha. Fakkeenyaaf iddoo kana tokkoffaa kanarratti oonii godhachuu qabdu jechuudha. Irra yoo tuqxan oofi fi oonii qaba. Oonii yoo godhattan jala kanatti mana contacts kan jedhu kun ni jira. Achirra yoo tuqxan lakkoofsa mana lakkoofsaa keessatti qabattan as jalatti walitti isiniif qabaa jechuudha. Yoo akka carraa achiin isin jalaa badee iddoo kanatti argachuu dandeessu. Fakkeenyaaf maquma asirraa kanarra yoo dhuftan maqaan amma isin jira lakkoofsa isin jira. Yoo maqaa kanarra tuqxan lakkoofsi sun isinii ba'aa jechuudha. Akkuma argitan kana kuni iddoo kanatti walitti isinii qabaa jechuudha. Kana oonii yoo godhattan kana godhachuu qabdu. Maaliif lakkoofsi namaa dingata isin jalaa baduu danda'a. Iddoo kana keessatti akka walitti isiniif qabu tolfachuu dandeessu jechuudha. Kun isa kana duubatti deebina. Egaa duubatti deebinee photo and media kan jedhu kun ni jira jechuudha. Kun immoo faayidaan isaa irra xunnee argina. Yeroo akkasitti irra tuqxanii akkasitti isinii fida. Fakkeenyaaf suurota messengerii keessan isinitti ergaman jechuudha. Namoonni messengeriidhaan suura waa tokko isinitti ergan yoo kallattumaan galarii kiyya keessatti seef naaf ta'u yoo barbaadan mallattoo ishii kana bantu jechuudha. Kallattumaan galarii keessan keessatti akka namni isiniif ergeen akkuma iimoodhaan yeroo namni erge kallattumaan messengerii galarii keessatti bu'u yoo messengerii keessanis galarii keessatti naaf bu'u yoo jettan kana bantu. Yoo immoo lakki messengeruma keessatti laalee dhiisaa akka galarii keessatti hin buune yoo jettan kana cuftu jechuudha. Kun faayidaa isaa kana. Deebisee jala kanatti jechuudha. Cut ads kan jedhu kun ni jira jechuudha. Mallattoo ishiin kun yoo ishii kana cuftan jechuudha messengerii nama keessa messengerii keessan gubbaarraan namni isinitti xaafe hin argitanii jechuudha. Yoo messengerii sana keessa gadi seentan qofa argitu jechuudha. Yoo bantan immoo jechuudha messengeriin kun yoo keessa hin jiraanne illee gubbaa kanarraan yookiin bukkeerraan isinii dhufaa jechuudha messengerii namni isiniif xaafu. Kanaaf isa kana hin banattu. Yoo cuftan garuu aga messengerii keessa seentanitti messeejii nama kamiyyuu isiniin dhufu jechuudha. Kanaaf kana banattanii messengeriin gubbaarraanis bukkeedhaanis isinii dhufuu danda'a jechuudha. Inni kun isa kana jechuudha faayidaan isaa. Jala kanatti immoo jechuudha account setting kan jedhu kun ni jira. Achirra tuqxanii iddoo kanatti jechuudha personalii jira security and login jedha jijjiirtuu fi password kan kana jijjiirachuu fi isin fayyadaa jechuudha. Deebisanii namoota blog Facebook irraan gootan hodhuxxan azalatti isinii ba'a jechuudha. Namoonni blog gootanii akkasittiin azalallee baasuu dandeessu jechuudha settingii kana jala. Deebistanii downloadii meettaa kan jedhu settingiidhuma karaa Facebook irraan jiru tas keessan walitti isiniif qabamee jira. Asuma keessan karaa tokkoon jira jechuudha. Kanaaf as keessan seentanii sirreeffachuus yoo barbaadan karaa Facebook illee sirreeffachuu dandeessu jechuudha. Inni kun settingii karaa Facebook keessanis seentanii sirreessuu ni dandeessu. As keessanis immoo barbaadan sirreeffachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf faayidaa messengeroonni settingii qaban kana hunda isaa isinitti agarsiisee jira jechuudha. As keessanii wantoota sirrakkisanii yookiin wantoota gaaffii isinitti ta'anii kun hundusaa faayidaa inni qabu kun hamma wajjin ilaallee jirra jechuudha. Kanaaf warroonni hin beeknellee faayidaa isaa beekuu qabdu. Kana isiniin jedha akka irraa barattanis abdiin qabaa. Yoo isinitti tolee share waliif godhaa like gochuu hin dagatinaa. Isiniin jedha akka viidiyoo biraatiin walitti deebinutti illee turtii gaarii qabaadha.